Jarraan hordoftan maratti nageenyi keenya isnaa qaqqabu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduuwwan sa'aatii kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan sa'aatii kanaan Abrahaam Biruutu isinitti hima. Kolleejiin poolisii Oromiyaa miseensota poolisii 700 caalaa leenjisaa ture eebbisees jira. Eebbifamtoota gidduudhaa 697 miseensota waraana bilisummaa Oromoo kan turan akka ta'an ibsamee jira. Nageenya uummata Oromoo tiksuuf nuti qophiidha jedhan eebbifamtoonni. Guyyoo Waariyoo sirna eebbaa sanarraa gabaasa biltaa qopheessee jira. Kolleejiin poolisii Oromiyaa miseensota poolisii 700 kaardii eebbisiis yoo ta'u eebbi marti 27 farda godhamu kana miseensonni waraana bilisummaa Oromoo duraanii namni 697 leenjii isaanii xumuruun fuula hoggantoonni koomishinar poolisii Oromiyaa biiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaatiif hoggansi olaanaa mootummaa federaalaa argamanitti eebbifaman. Eebbitan irratti argamuun eebbifamtoota erga kadabarse koomishinarri jeneraal poolisii federaalaa Abbindaasha Xaasoo eebbita hardhatuun isaniif jalqaba kataatuuti malee armaanachi hojii gaarii fakkeenyuma qabdu uummata keessaniif hojjechuun fuula cufattu uummati isanii eebbisuu qabaa yoo jedhu koomishinarri jeneraal poolisii Oromiyaa Abba Lamaayyoo Jiguu baggar poolisii gaachan sabballaa ta'e poolisii Oromiyaa makamtanii jechuun waadaa maggaltan adorran hir'isin aantummaa uummataaf qabdan agarsiisuu qabdanii jedhe. Dhimma asitti waadaa galtan amantaadhaan naannoodhaan siyaasan odoo addan baasin faayidaaf otoo hin liqinfamin hawaasa tajaajiluudhaaf dirqama guddaatti akka ce'aa jirtan beektanii qormaatilee hawaasatti yeroo deebitan nu qoru sanaaf odoo hin jilbeeffatin qophaa ta'uutu isinirraa eegamu. Kanammoo akka gootan abdii guddaa qabu. Eebbifamtoonni gam isaaniitiin Oromoon injifannoo xiqqaayoo argatan kunuunfachuun tokkummaa isa cimsuun uummata Oromoo hawaggoota baay'eef dhiittaa hama keetu rakkinni boqonna argattolchuu qabaa jedhan. Tokko ta'uun ammallee barbaachisaadha. Injifannoo argame kana ija sammuutiin ilaaluutu barbaachisaadha. Injifannoo amma nuu dhufte uummanni Oromoo qabu kana ija sammuutiin ilaalee uummata tokko ta'ee ititee hoggana isaa faana poolisii isaa faana qeerroo isaa faana jabaatee jechuudha mudhii jabeeffatee sammuu jabeeffatee tokko ta'ee waanuma hundaa'u bineensatu nu gororaa jira. Kallattii hundaanu Oromiyaan dureettiidha waan ta'eef kana ammoo mo'achuu kan dandeenyu wal harcaasnee osoo hin taane tokkoomnee cimnee hidhannee akkasitti yoo deemne mo'achuu dandeenya. Jijjiirama egaa argannee jijjiirama kana jajjabeessuudhaaf hundi keenyaa tumsaa goonu jedha. Karoorri uummata kiyyaaf hin bahe duraas ganamaas yeroo mana bahu uummata kana bilisummaa isaa arguudhaaf hin mana bahe ammas karoorri hangaan uummata kana bilisummaa isaa gonfate arkutti indeebu manatti isa juufiin ammallee gara mootummaatitti dabalamee leenjii kanatti galee leenjii kana fudhadhee ammas uummatuma tajaajiluufiin gara uummataatitti gadi ba'uu barbaadaa jechuudha. Oduudhuma walqabatee miseensonni waraana bilisummaa Oromoo duraanii har'a kolleejjii poolisii Oromiyaatii eebbifaman paartileen siyaasaa Oromoo waan tokkummaa uummata Oromoo caalatti cimsuu hojjechuu irratti xiyyeeffachuu akka qaban dhaaman aantummaa uummataan hojii isaanii akka hojjetanii simanii jiru ammallee Guyyoo Waariyoo yaada isaanii qindeessee jira. Gaafan dhaaba keenyatti dabalamu ABO'n tokko ture. Garuu ABO'n har'a meeqa waliin beekna jechuudha. Gara qabsootti kanan dabalame jalqaba raayyaa ittisa biyyaan ture. Waggaa 13 keessa ture. Leenjiin loltummaa namoota as jiraniif fakkaata akka kiyyaatiif baay'ee ulfaataa miti jechuun danda'a. Maaliif beezii jalaa qabna, ka'umsa jalaa qabna jechuudha nuti. Rasaasa tokko diina tokkoof jenneeti kan nuti itti leenjine jechuudha bakka jirrutti. Leenjii nuti ammas keessatti leenjine leenjii saayinsii poolisii tokko waan hidhachuu qabu saba isaa wajjin akkamitti hojjechuu qaba akkamitti sabaaf dhimmuu qaba akkamitti sabaaf furmaata kennuu qaba isa jedhu. Akkuma gaafa bosonaatti dhufne akkuma gammanne ammas eebbifamee hawaasa kootti dabalamuudhaaf guddaan gammadee jira. Kanaaf immoo gaafa hawaasa kootti dabalamu tokkoffaa rakkoo hawaasni keenya duraan qabaachaa ture rakkoo nageenyaa haa ta'u rakkoo kamiyyuu uummata kanaaf hojjechuudha jechaadha. Uummata kana rakkoo nageenyaa uummanni kun qabu furmaata kennuudha jechaadha. Jijjiirama amma dhufe kana uummanni Oromoo an ABO'os miti, KFO'os miti, PADO'os miti, miseensa koomishinii poolisii Oromiyaati. Eenyuufiyyuu umrii ijoollummaa koo bosona keessatti hin fixe waan ta'eef seenaa bal'aa beeka. Tarii hanqinni jiraachuu danda'a waan ta'eef Oromoo irratti hiriira bahuun qabuun jaa kana boodan. Kaleessa wareegamnee dhiignee lafee keenya caccabsinee dhiiga keenya lolaasnee mirga keenya kabachiifanneera. Saba akkasii dhalachuu kootti keessaa dhalachuu koo ittiin boona ittiin gammada. Har'a garuu kaleessa hiriira baature har'as Oromoo irratti hiriira bahuun qabu an akka Firaa'ol Guddinaatti ilaalcha kooti kun.
Dameen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork magaalaa Hararitti banamee eebbifame. Sirna eebbaa kanarratti intalaan siyaasaa fi daayireektarri OMN Jawaar Mohammad OMN hariiroo uummataa jabeessuu keessatti ciminaan akka hojjetu himee jira. Udii Musaa Gabaas Dibataa garasiinuu ergee jira. Sirna eebba Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork damee bahaa irratti bulchaan bulchiinsa godina Harargee bahaa obbo Hussein Fayyis miidiyaan hojii nageenyaa misoomaa fi aadaa uummataa irratti xiyyeeffachuun hojjechuu akka qabus dhaamaniiti jiran. Miidiyaan asitti banamuun isaa kun nuuf dhiyeenya balbaqee keenyatti baname jechuudha. Kanaaf itti fayyadamuun nu yoo nuti fayyadamuu dadhabne nu rakkoon keenya jechuudha caalmaa. Kanaaf abbaan amma inni nu dhufe amma fardis kunuuti laftis kunuuti jedhani duulli amma nutti jiru. Duula hamaadha. Daba nutti hojjetamaa jira. Nu daba san keessaa hin qabnu. Daba kana immoo dhugaa kan baasu uummata Oromootti kan himu. Daba miidiyaa adda addaa hojjetullee kan himu. Isin waan taataniif hojii isinirraa eegamu hundasaatu akka baatan abdii guddaa qaba. Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin miidiyaa sagalee uummataa guutuu ta'uudhaan uummata isaa yeroo akkaan rakkisaa keessatti tajaajilaa tures jedhameeti jira. Uummanni naannoo Harargee uummata kallattii garaagaraatiin miidhamaa cunqurfamaa rakkatamaa ture. Haa ta'u halee isaas miidiyaan kun caalmaan keessattuu naannoo kanaaf qabsoon inni gaggeessaa ture qabsoo olaanaadha. Amma asitti banamuun daran ammoo uummata Harargeetiif gammachuu guddaadha. Nutis akka intala Oromoo takkaattii fi akka bulchiinsa Harargee baatti waan miidicha kanaa barbaachisu kallattii hundaan deeggarsaas ta'u cinaa dhaabbanna. As carraan inni qabu takka naannoo Harariitii fi Harargeen baatee isoon isaanii bakka takka ta'uun carraa tokko inni guddaadha. Kanaaf aadaalee naannoo kanaa hojiilee hedduu keessatti nu gargaara jenneeti nuti immoo itti fayyadamuuf qophiidha. Qeeqoo fi koomii jirtullee miidichi kun waan nuti agarrellee ija keenya waan ta'eef gurra keenya waan ta'eef nuufillee nu hojjechiisuufillee qeeqoo fi koomii jirtullee nu kennuudhaan akka hojjennu gochuu irratti gahee olaanaa qaba waan ta'eef baga gammanne baga waliin gammaddan jechuun barbaada. Xiinxalaan siyaasaatiif daayirektarri olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Mohammad gama isaaniitiin miidiyaan hariiroo uummataa cimsuu keessatti miidiyaa uummata addaan diiguu osoo hin taane miidiyaa uummata araarsuu fi miidiyaa uummataa fi biyyas ijaaruu ta'uu akka qabu dhaamaniiti jiran. Waajjira banannee istuudiyoo banannee yoo inni hin dalagamne bu'aan qabu. Wanni bakka bulchiinsi jirutti illee dubbachuu barbaadu maali? Nu ka barbaannu OMN as jiru ka barbaannu hariiroo uummatootaa cimsuu irratti. Ummata jidduutti walii galtee wal hubannaan akka dhufu irratti miidiyaa ummatoota adda diiguu balaa barbaadu osoo hin ta'in ka araara barbaadu ka nagaa barbaadu misooma naannoo kanaa irratti dalagu akka ta'u ka barbaannu warri gaazexeessitootaas kana irratti leenjiis qajeelfamaas sirriidha qabu warri bulchiisaas warri ummataatis ijoolleen waan rakkoo nageenyaa irratti rakkoo ummataa irratti uumu yoo ka dalagan taate nutti hima istuudiyoon as jirus isin wajjin bulchiinsaas jiru ummataas jiru hawaasaas jiru gargaaruudhaaf sagaleen aadaan jireenyi naannoo kanaa biyya guutuutti akka dhagahamuudhaaf waan ta'eef saffisaan ittiin deemna. Reefu pirezidantiin kan jaan yeroo saffisaa keessatti afaan Harariitiinis walumaa qixa afaan Oromootiin akka eegaluu barbaanna. Gaazexeessaan nama ni ta'a jettan nama aadaa naannoo kanaa beeku nama jireenya naannoo kanaa beeku nama immoo naamusa qabu nama naatoos uummata kanaa qabu barbaada rabadaa. Lammiileen Oromoo naannoo Sumaalee irraa buqqaanii godina Baalee aanaalee garaagaraa keessa qubatan beelaa fi dheebuun dararamaa akka jiran himan namni achirraa dubbisne akka bilbilaan OMN itti himanitti gargaarsi mootummaa irraa argachaa jiranis hin jiru. Yeroo ammaa beelaa hamaadhaan uummanni asin dura shira afiileetiin qayyadanii irraa buqqaanii turan rakkoo beelaa hamaa keessa jiru. Yeroo kanatti akka beekamu akka guddina Baalee guututti bishaan dhugan hatta magaalaa Gindir magaalaa guurdoo akka Gaasara Dambalii fi maaliin kunuu bishaan hin qabani beeyte. Naannoon sun ammoo naannoo daangarra jira waan ta'eef waan kanaaf hedduu saaxilamanii namoonni mootummaallee akka mootummaatti illee akka dhaaba NGO fi gargaarsa tokkollee turanii jiran egaa argatan gaafa lammi birma haa birmatu jiran sanirraa qabee namni isaa yaadatu tokkos hin jiru. Sababa isaanii amma beelaa hamaa keessa jiru waan nyaatan waan dhugan hin qabnu jechaa jiru. Warri mootummaa gaafii kana yeroo hedduu yeroo dhiyeessineef wanti dhibuu dhiyoo tana dhukkubni shiftoo jedhamu bu'ee ture. Yeroo waan kana gabaabsanii beeksisanii Oromeetti nu jennuun siyaasaadhaaf nuun ta'u jennee dhiifnee deebii nuun sababa kanaaf qaamni mootummaa kaasir kun qaama uummataaf dhukkubsatu miti nama garaa qofaa fi dhuunfaadhaaf jiraatu malee nama hawaasaaf jiraatu jennee hin amannu sanis jennee hin fudhannu. Yeroo rakkootti waan siyaasaa waan biraatitti himu isaan haa tasgabboofnu
haa tokkoomnu jedhu. Uummata dhumoo namni akkamitti tokkoomuu danda'a akkamitti callisuu danda'a. Uummanni iyyuu jira uummanni beelatu jira eebotu jira bishaan isaa amma suuraadhaan si erguu danda'a bishaan hin kaafadde horii walii yeroo namni dhugutin jechuudha amma naannoo Borooree aanaa Raayituu keessatti bakka argamu bishaan horii waliin gajjiranii dhugan bishaan kalarii jijjiiratee magariisa ta'e jechuudha. Saba kana takka dhukkubbiin isaanii hin jiru hedduu nu dhibaa jiran amma. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Baalee Taamiruu Gaarradoo gargaarsi kennamaaf jiru gahaa akka hin taane himanii jiru. Rakkoo isaanii kana waaraan furuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa akka jirus dubbatanii jiru OMN itti. Oduu biraatiin waggaa 8ffaan ijaarsa piroojeektii haaromsaa itti eegalee bakka hidhichi hojjetamaa jiru naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Gubaatti kabajame. Sirna kabajaa ayyaanichaa irratti ministeerri muummee itti aanaa Dammaqa Makonnin dabalatee aangoonni mootummaa garaa garaa argamanii jiru. Ijaarsi waliigalaa hidhichaa ammaan kana 166 irratti argama jedhamee jira. Hidhi haaromsaa guddichi yeroo jalqabameef keessatti osoo xumuramee birrii biiliyoona 80 ni xumurama jedhamee kan ture yoo ta'u hanga ammaatti birriin biiliyoona 98 baasii ta'uu mootummaan beeksisee jira. Piroojeekticha xumuruuf mootummaan kaampaaniiwwan biyya alaa jira. Kantiibaa itti aanaan magaalaa Finfinnee Taakkala Uumaa bu'uurri cimna keenyaa tumsa uummata keenyaati jedhan. Kantiibaa itti aanaan kana kan jedhan qondaalonni fi hojjettoonni waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee ayyaana hundeeffama ODP wayitaa kabajanitti. Dhaabni keenya paartiin keenya dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo waggaa 28 dura amma immoo ODP'n dhaaba dhalootaati. Dhalootarraa dhalootatti kan darbu qabsoo uummata Oromoo waggaa dheeraa bittimii bosona keessa ture walitti qindeessuudhaan uummata biyya kana wajjin ta'uudhaan haarsaa lubbuu kaffalee har'a immoo dinagdeen biyya keenyaa tokkummaan biyya keenyaa jaalalli sabaaf sablammii akka dagaagu biyyi kun akka fuulduratti deemu hawaasummaan dinagdeen sirni siyaasaa biyya kanaa akkuma dhaloota keenyaaf aadaa keenya sirna gadaarraan kan madde fuulduratti akka deemnuu fi dhaloonni dhufus biyya kana fudhatee guddina biyya kanaa badhaadhina biyya kanaa akka aangeffatu akka fuulduratti deemu wal jaalachuun wal hammachuun aadaa keenya waan ta'eef paartiin keenya ODP'nis kana hoogganuudhaan ga'umsaan keessumaayyuu dura taa'an keenya muummichi ministeeraa Dr. Abiy kan hoogganu mootummaan biyya keenya yeroo kamuu caalaa uummata biyya keenya uummata magaala keenyaa loogii tokkoon ala tajaajiluuf yeroo kamuu caalaa qophaa'aadha. Nuti ayyaana kan innaasi wajjin kabajnu kutaa magaalaa aanaa fi akka magaalaatti kabajuun keenya haamilee nutti horee jiraataa magaalaa dargaggoo magaalaa abbootii qabeenyaa magaalaa yeroo kamuu caala tajaajiluuf onnee kan nutti hore galaa kan nu ta'ee fi yeroo kam caalaa qabsoon uummata Oromoo qabsoon uummata biyya keenyaa sadarkaa amma irra ga'e irraa ka'ee fuuldurri keenya ifaa waan ta'eef uummatni keenya sadarkaa amma irra ga'e irraa cehee dinagdeen keenya hawaasummaan keenya wal jaalachuu fi kabajni hawaasaa biyya keenyaa akka dagaagu yeroo kamuu caalaa cimneen hojjenna. Ayyaana waggaa gaarii baga ittiin sin ga'e baga waliin nu ga'een jedha. Oduu fakkaatuun ODP keessoo isaa hin haaromsu taanaan ce'umsa amma baatee bakkaan ga'uu hin danda'u jedhan jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaa garaa. Jiraattota gidduudhaa kanneen OMN fi yaada isaanii kennan haala amma ODP'n itti jiruun hooggansa bakka tokkotti uummanni komatetu bakka biraa geeffamee hooggana haaromsaa ta'ee muudamaa jedhanii jiru. Akkaataa kana jijjiiramni dhufuu hin danda'u ODP'n kana hubatee keessoo isaa hatattamaan qulqulleessuu qabaa jedhanii jiru. Yaadi isaanii Mahammad Siraajiin qindaa'e. Caasaan amma hojjetamaa jiru kun caasaa jedhamee fudhachuun nama rakkisa. Maaliifin namoonni waggaa 20 waajjira sana keessa jiran otoo jiranuu namoota qaxaramanii waggaa tokko waggaa lamarra jiran isaanii olitti kan namoota sana olitti yookaan namoota sanaan citatti sadarkaa itti ramaduutu mul'ataa jira. ODP'n ergee gara uummataatti dhufee reefu waggaa tokko duraanii qoluma isaa Oromoodha malee ilkeensaa diinuma. Amma garuu Oromoodhuma urgaa'uu waan calqabee fi wanti rakkoon irra jiru ammas hoggantoota iddoo tokkotti badii tokko hojjetanii
godina tokkorraa kaasanii godina biraa yookaan biiroo tokkorraa kaasanii biiroo biraarra muuduun ammayyuu jira. Kun immoo dhaaba amma gara uummataatti uummataan walitti dhufaa jiru jedhamu kanayyuu maqaa balleessa. Amma namoota jara akka hinatu karaa baay'eedhaanii uummata baay'ee waan rakkisanii fi deebisanii achuma irratti muuduun uummata wajjin isaan wal lolchiisa. Isaan akkanaa muuduurraa namuma quuqama uummataa kan qabu beekumsallee xiqqaa qabaatee quuqama uummataa kan qabu muuduudha. Iddoo tokkotti nyaatee achi iddoo biraatti immoo karaatti mijeeffatee akka nyaatuuf eeyyamuun kun uummata simmiidhaa lammaffaa dhaabbata kanas booddeen kuffisa jechuudha. Nama kennuurraa nyaataatuma illee nu adeeggaru jedhaniituma waanuma isa durii kana waan kunuunfatan natti fakkaatana. Malee namni barates namni quuqama uummataa qabus baay'ee iddoolee jira. Odeettiin gubbaarratti haaromsa jedhamee wanti jalqabame sun gubbumarratti aanaa biraarratti uummanni ofirraa kaasee naannoo biraarratti deebisan immoo jijjiiranii ramaduutu jira. Kun piraaktikaalii asuma magaalaa Adaamaarratti illee baay'ee waan argaa jirutu jira jechuudha. Namoonni seenaan isaanii bakkee turan irratti waan beekamuuf wanti isaan hojjetaa turan bakka biraas yoo dhaqan hattuu muuxannoo gaarii fudhatee deeme ta'anii deemu malee uummataaf jijjiirama fiduuf hin deemanii jechuudha. Artii nafsa gadaay Adaamaa laa himattoo nafsa abbaatii hoonaa jedhanii hanga dubbachuutti gaamaa jira jechuudha. Kanaaf jijjiirama gubbaarratti obbo Lammaa fi Dooktor Abiy diiniin isaanii akkasitti ifaaju sana bishaan itti naqaa jechuudha adeemsa akkanaa kun. Gara tokko bakka biraatti geessuun dhimma uummata jijjiirama gubbaarratti uummanni akka amanee hin fudhanne taasisaa jira jechuudha. Magaalaan Adaamaa immoo firumaayyuu bosona isaan itti ripan taateefitti ilaalamaa jira jechuudha amma. Kanaaf jijjiirama gubbaarratti jalqabame sana sirriitti akka lafa qabatu gochuudhaaf namoota yakka adda addaa harki isaanii tuttuqaa adda addaa qabu sadarkaa isaaniitirraa gadi buusuu ayigar hojiirraa geggeessuudha malee aanaalee adda addaa irratti jijjiiruun kutaa magaalaa tokkorraa gara biraatti wanti godhamu kun jijjiirama obbo Lammaan gubbaarraa itti ifaajee halkanii guyyaa dubbataa jiran sana zeeroo irratti jalaa galchee jechuudha. Namoonni baratanii sadarkaa barumsaa adda addaa irra jiran kan hojii dhabanii magaala keessa taa'aa oolan jiru akkanumatti uummata keenyaaf jijjiiramni gubbaarratti arginee guyyaa guyyaatti irratti ilaalaa oolu kun Oromiyaa irraa hanga godinaatti godina irraa hanga aanaa irraa immoo hanga gandaatti gadi bu'ee lafa qabachuu qaba. Ijaarsa yuunivarsiitii Mattuun wal qabatee lammiileen waggaa 10 baranaa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaafaman yeroo ammaa rakkoo hamaaf saaxilamanii jiraachuu dubbatan. Adeemsi lammiileen kunneen qe'ee isaanii irraa itti buqqaafaman egeree isaanii tilmaama keessa kan hin galchine ta'uu komii jabaa uumee jira. Bulchiinsi yuunivarsiitii gama isaatiin komiin hawaasaa dhugaadhaa adeemsa kaffaltii beenyaa irratti rakkoo ture qulqulleessuun sirreessuuf qophiidha jedhee jira. Yuun ingidaa garas imaluudhaan gabaasa bilbilaan fidee jira. Ijaarsa yuunivarsiitii Mattuun wal qabatee abbootiin warraa 132 ta'an waggaa 10 baranaa qe'ee fi qabeenya keenya irraa buqqaafamneerraa jedhu jiraattonni magaalaa Mattuu ganda Botoo abbootii warraa buqqaafaman kanneen keessa gariin isaanii qabiyyeen isaanii kallattiin daangaa yuunivarsiitichaa keessa ooluun wal qabatee wayitaa buqqaafaman kan hafan ammoo lammiilee ijaarsa yuunivarsiitiif jecha qabiyyee isaanii dhaban kanneen qubsiisuuf warra lafti isaanii beenyaa ga'aa malee irraa fudhatamedha. Duraan ijaarsa yuunivarsiitii Mattuu gammachuun simannee turree jedhu lammiileen kunniin haa ta'u malee adeemsi ittiin buqqaafamne kan egeree keenya mancaase ta'uun rakkoo hammaataaf nu saaxileera jedhan. Yuunivarsiitiin Mattuu asitti ijaaramuuf komee hin qabnu nu. Itti gammadaadhayyuu akka hin taanetti mancaatiidhaan achirraa buqqaaneerra. Manaaf qe'ee qabeenyaadhaan diigamnee lafa taakkoo tokko otoo nuun hafin buqqaaneerra achirraa. Yuunivarsiitiin kun anaaf akka boollaatti ilaala yookaan immoo akka bakka qabriitti ilaala ammayyoon. Mana 8 irratti ijaarame yankoo irratti. Mana 8 san qotee nyaaddu irratti isa dhugaa rabbiiti. Amma asii kaasee amma gubbaadha hektaara tokko ta'a birrii 2,500 duwwaanaa kennan. Beenyaa isinii kennanii lafa hektaara 4 qabxii 5 qaba. Lafa qonnaa, lafa bunaa, lafa baarzaa fi waan hundan qaba. 25,000 kennan lafa amma kanaaf. Lafa keenya buna keenya fudhattanii ijoollee 5-9 jira mana keessa dargaggoodha shamarranii gaafa gaan iddoo gadhee nu dura kukkufu wadaraa inni. Isin hindaa'uun gufuu misoomaati yuunivarsiitiidhuma kana keessa iyyuu qaxaramuun qabdanu toshaa buddeenaatiin iyyuu nuun jedhan. Inni kaan bullee guurasi. Bullee isa tirraa fi ijoollee nyaatee bakkeetti gatamu isa guura. Isa guuree nyaatee bulas. Har'a kadhattuu taane
bullee fudhachuuf illee giidoo barbaachisa aangoo barbaachisa gibbii kana keessa. Hojjetaa mootummaas waan nan tureef beezii qaban ture. Warri garuu beelaan du'an bullee asii nyaatan amma zooree tokko tokkoon jedhee isinitti agarsiisuu kan danda'u ijoolleen isaa maas jiru warra kanaatu jiru. Waan ittiin taakkan godhabee waan nyaatu dhabee kan du'e nama 28 wana. Buqqaa lafa yuunivarsiitii kana qeef qabeenyaan buqqee jechuudha. Inni kaan immoo mana seegee kennamtee gurgurate lafatee gurgurate nyaatee fite karaa kan jiru jira ijoolleensa abbaan irraa dhume. Lammiileen kunniin rakkoo isaan mudateef keessumaa bulchiinsa godinaa yeroo sii komatu bulchiinsi magaalaa fi qaamoleen sadarkaan turanis qaamuma rakkoo kanaa turanii jedhu. Itti fufiinsaan rakkoo yeroo ammaa isaan irra ga'aa jiruufis bulchiinsa yuunivarsiitichaatti quba qabaniiru. Qaamni nu miidhee mazagaja jammaree amma bulchiisa aanaati warruma koree achii dacha'ee dhufuudha warri waan barbaadu hojjetee ofii isaaniitti fayyadamanii uummata faayidaa dhaban. Jiruu dhiifama godhiiti warri nyaatanii baran akka waraabessaa kan nyaatus jira mana kana keessa mana yuunivarsiitii kana keessas gadi bu'ee akka hantuutaas kan qorqu jira amma argate hundiyyuu saama jechuudha kun guddina biyyaati. Bulchiinsi yuunivarsiitii Machuus komiinii jiraattotaa dhugaadhaa jedhe dhimmichi qulqullaa'ee fala akka argatuufis hojjetaa jiraachuu ibseera. Komiin ispeeshaalii buqqaatota naannoo iddoo yuunivarsiitiin irratti dhaabbate kanarra namoonni buqqaan beenyaadhaan wal qabatee wanti ka'e sun waanuma sirriidha hawaasni kan inni kaase komii hawaasni kaase komii sirriidha sirriidhaan qinoonni jiru koreenis gaafa qulqulleessu hanqinoota argeera beenyaan gaan kan ittiin hin kaffalamne baay'een isaa jiru. Ejensiin kun qulqulleessee ragaa bu'uuraatiin gaafa ergu yuunivarsiitiin immoo qabeenya kana yookiin qarshii barbaachisan kana gaafate akka inni qulqulleessee dhiyeessatti gaafate kaffaluudhaaf qophiidha piroosesii irras jira. Lammiileen buqqaafaman kunniin kaffaltii beenyaa dabalataa bulchiinsi yuunivarsiitichaa nuuf yaadeen alatti mootummaan hojiilee egeree keenya jijjiiran irratti fuulleffachuu qabaa jedhan. Leenjiin adda addaa kennamee fi deebisanii ijaaruun jiraatee deebisanii dhaabuun jiraatee biizinasii keessatti akkaataan jallitti hirmaachuu danda'an haalli mijatee fi jiraatee amma tokko silaa har'a itti fayyadamaa ta'u.